Ashamaa harka fuunee akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota AGM nagaa rabbii bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jecha AGM irraa qophii keessummaa tokko isiniif dhiyaanne irraa keessummaa tokko USA Seattle irraa qabannee dhufnee jirra. Keessummaa keenya wajjin gaaffii deebii gabaabaa goona. Gama keessummaa keenyatti ce'uun duratti uummanni Oromoo addunyaa kana gubbaa jirtan baga bacaqii gannaa ceetanii baatanii booqaa birraa geettan isiniin jecha Irreecha milkii kan badhaadhinaa kan faana siifataa kan injifannoo isiniif haa ta'u jecha gama keessummaa keenyaatti deebinaa. Keessummaa keenya Mahamud Siraaj USA Seattle irraa gaaffii deebii kana nu wajji godhuudhaaf AGM irratti karaa toora Skypeetiin argamuu keetiif guddaa galatoomi isin jecha anaa dhufu. AGM fi atis tochaan galatoom. Mahamud Seattle keessatti sagantaa guddaa wayii qopheessitanii ijoollee Oromoo ji'a tokko akkas naannoo ji'a tokko biyya Saudi Arabiyaatti simannaa hujjaajotaa fi simannaa Jeneraal Kamaal Galchuu irratti qabamanii isaan simannaadhaaf bakka san dhaqanii simannaa san irratti qabamanii gara biyyaatti darbataman. Ijoolleen suni akkuma beekamu araba bira dalaganii araba sanirraa waan dalagan sana osoo hin fudhatin harka qullaa gara biyya isaaniitti deemanii jechuudha. Ijoollee saniif waldaan wal gargaarsa Sikkoomandoo Seattle gargaarsa gochuudhaa fi yaamicha godhee jira. Yaamicha kana mee bifa kamiin gootan ati koree qindeessituu gargaarsa kanaati. Waamicha kana bifa kamiin gootanii akkamitti gootanii yaamichi kun yoomi? Galatoom tolcha waamichi kun sanbata xiqqaa dhufu akka asitti October 5, 2019 dha. Waamicha kana karaa adda addaatiin goonee isaan keessaa karaa hooggantoota abbootii amantaatii fi waraqaa paampulaarii maxxansuun akkasumas telefoonaan dhuunfaadhaan namoota tokko tokko bilbiluudhaan waamicha godhaa turre. Ammas itti dabalataan AGM irratti sagantaa kana qopheessinee namootni hin dhagahin warri AGM hordofan akka nu cinaa dhaabbatanii fi gargaarsi kun immoo ijoollee kana ijoollee motora qabsoo uummata Oromoo shira diinatiin harka qullaa qabamanii biyyatti galan kana tumsuuniif dirqama waan ta'eef uummanni keenyaa naannawa kana Siyaatiliif naannawa isaanii jiraatan guyyaa kana akka nu wajjin dhaabbataniif. Sagantaa kana akkuma jettee abbootii amantaa irraa jaarsotii biyyaa irraa waamne jettanii sagantaa kana irratti namni hedduun hin argama jettaniitiin hin yaaddanii mee asirratti maal jettan? Kun hanga tokko namni hunduu dirqama isaanii bahuudhaa keessattuu ijoolleen kun ijoollee sochii qabsoo Oromoo keessatti fakkeenumaaf akka miidiyaa OMN gargaaruun raadiyoo daandii haqaa bu'eeressuunii fi akkasumas uummata keenya uummata gammoojjii Baalee keessatti dhuman gara Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin erguudhaan warra konkolaataa bitanii warra ofii osoo hin jiraatin nama jiraachisaa ture waan ta'aniif ijoolleen kun bira dhaabatamuu qaba waan jedhan koreen waldaa gargaarsa Sikkoomandoo walii galuun ijoollee kana tumsuun qabsoo uummata Oromoo tumsuudha waan jedhaniif kanaaf namni Oromoo ta'an kamiinuu ni argama jennaa. Warreen jireenyaan gara biraa gara akka Austraaliyaa, Kanaadaa jiraatan karaa onlaayinii nu tumsuu nu gargaaruu danda'anii kanas fuulduratti websaayitiidhaan yookaan karaa miidiyaatiin isin beeksifna jechuudha. Tole mee gama yaada dhumaattiin deebinaa. Ijoolleen suni erga qabanii biyyatti deebi'anii biyya jiranii biyyatti maalirra jiran deeggarsa arma dura funaannamaa turee jira. Deeggarsi arma dura funaanname sun ijoolleen sun dhaqqabee jira. Ijoolleen sun haala akkamii keessa jiranii rakkoo akkamii keessa jiranii mee asirratti odeessi isin qabdan maal fakkaata? Odeessi nu qabnu hanga ammaa ka asumaan waldaa dargaggoota Arsiitii fi waldaa dubartoota Aanolee ijoollee kana cinaa dhaabbataa akka jiran odeessan nu gahaa jira. Kanaan karuma kanaan jarri kun galatooma jedha jechuun hin barbaada. Gama biraatiin ijoolleen kun hanga harka qullaa galanii hanga
itti waa socho'an warra hin qabnetu jira. Keessattuu immoo namoota kana duuba namoota isaanii irratti hirkatanii jiran hedduun rakkoo irraa akka bu'an waan quba qabnuuf jara kana gargaaruun namoota isaanii irra hirkatanii warra harka qalleeyyii yookaan warra jireenyi isaanii ijoollee kana irratti hundaa'an gargaaruu waan ta'eef kanaaf namoota kana tumsuu qabnaa. Warri immoo dargaggoo keessa ta'anii hedduun isaanii tumsa. Warri kun warra nama gargaaraa turaniyyuu warra ofiifuu gargaarsa namaa godhaa turan malee warra harka namaa eeggatanii. Kanaaf jara kana tumsuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaa akka odeeffannoo qabnutti gargaarsi isaaniif gama mootummaatii fi gama ummataatiin baay'ee godhame waan jiru natti fakkaatu tola. Akkuma tu jettee ijoolleen tuni dur yeroo biyya alaa turan yeroo hin qabamin har'aa miti kaleessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo deeggaruu irraa kaasee hanga miidiyaa OMN utubuu keessatti qonni ijoolleen sun qaban laayyoo hin turre. Garuu wanti sun hundi irraanfatamee ijoollee sanii namooti hedduun deeggarsa afaanii irra ka darbe, hamilee afaanii irra ka darbe ijoollee san dhaabuudhaaf akka mootummaatittis akka uummataatittis tumsi qindaawwan godhame hin turre jechuudha. Yooma jiraatayyuu baay'ee laafaadha. Hanga ijoolleen tun kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti miidhaman hin ga'u jechuudha. Keessaa'u dhaabbileen siyaasa Oromoo warri kaleessa ijoollee tanarraa dinagdee garaagaraa fudhachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin finiinsaa turan. Har'a gaafa ijoolleen kun uummata isaanii kana irra rakkoon akkanaa kana ga'u callisuun qaban silaa hirmaatu ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa ijoolleen tun nama 84 warri biyyatti gale. Namni 84 jechuun nama xiqqaa miti. Biyya alaa irraa tasa darbatamaniitiin hin qabamanii biyyatti galan. Ijoollee sanii gatii kennuu dhabuun kunis waan nama gaddisiisaati. Haa ta'u adeemsa kana keessatti waldaan keessan kun immoo ijoollee kana osoo hin tuffatiin rakkoo isaanii kana laalee miidhama isaanii kana laalee deeggarsa kana bifa kanaan walitti qabuudhaaf walgahii guddaa kana waamuun waan nama gammachiisudha. Walgahii kanarratti illee namni hirmaatee deeggarsa barbaachisu akka godhu abdii guutuu qabna. Mee waldaaleen akka keessanii waldaan Sikkoomandoo Minisoota, waldaan Sikkoomandoo biyyoota garaagaraa, waldaaf Maccaaf Tuulamaa biyyoota garaagaraa ijoollee Oromoo shira kanaan qabanii biyyatti deebi'an kanaaf tumsa akkamii godhaa jiran? Yoo godhaa hin jiraanne tumsa akkamii godhuu qabanii jetteetiin hin yaadda? Galatoomii gaafii bareeda tolcha. Hanga ammaatti warri dursan socho'aa jiru nuyi waldaa gargaarsa Sikkoomandoo siyaatilee garuu warra Minisoota illeen quba wal qabna. Isaanis hamma dandeenyu isin gargaaran nuun jedhaa jiru. Waldaa Maccaaf Tuulamaa hanga ammaa wanti irraa arginu hin jirru. Gartee akka nama lammii tokkotti fuulduraafis wanni kan hin hubanne ta'a malee isaanis kaayyoon isaanii uummata keenya gargaaruu waan ta'eef gamoo kanaan dhaamsi kun akka isaan ga'u akka ijoollee kana bira dhaabbatanii tumsaniif jedha. Warri gara biroo immoo dhuunfaadhaan gara akkaawuntii baname sanitti namoonni galchan hedduun jira. Odeeffannoon akkasii nu gaara. Garuu akka waldaatitti waldaan amma ijoollee kana gargaaruudhaaf ijoollee kanan tumsa jedhee itti gaafatamummaa fudhatee socho'u waldaa keenya kana jechuudha. Hedduu ulfaadha guddaa galatooma. Sochiin isin biyya san keessatti godhaa jirtan waan hedduu nama boonsu waan waldaalee biraatiifis akka dhuunfattis namni fakkeenya guddaa irraa godhatu walgahiin keessan walgahii milkii akka isinii ta'u abdii guddaa qaba. Mee dhumarratti Muktaa Mahmud ergaan ati uummata Oromootiifis ta'ee ijoollee biyya galan saniifis ta'ee dhumarratti ati ergaan waliigalaa ati dabarfattu maali? Yoo waan ergaa qabaatte carraa dhumaa siif kenna. Galatoomii. Namoonni tokko tokko bakka walgahii kanallee dhabuun mala. Walgahiin kun Nihoolii Gaazaringitti gaggeeffama. Teessoon 7-5-4 Second Avenue South Seattle Washington 98118 dha. Nihoolitti guyyaa sanbata xiqqaa akka wal agarru uummanni keenya uummanni Oromoo naannoo Seattle jiraatan hundumtu keessanuu dhiiraa dhalaa osoo hin jedhin xiqqaa guddaan amantaan osoo waliin foohin
ijoollee keenya kana tumsuuf waan qabnuuf guyyaa kana nu bira dhaabadhaa isin jenna. Kanaaf warri biyyaa immoo bakka jirtanitti namootiin hooggansa adda addaa irra jirtan ijoollee kana biyya galanii kana ijoollee shira diinatiin biyyatti harka qullaa qabanii galan kana waan dandeettaniin gargaaraa nullee warri biyyaa hambaa jirru hamma humna keenyatti waan dandeenyuun isin cinaa dhaabannaa. Kanaaf asumaan immoo miidiyaa Hilif maltiimiidiyaa akka jedhu san dalagaa keetiif baay'ee galatoom jechuun hin barbaada. Atillee akkasumatti ijeem galatoomii guyyaa kana guyyaan sanbata xiqqaadhaa sa'aatii 4 hanga sa'aatii 8tti hundumti keessanuu qoottan wajji dhaabadhaa isin jedha. Galatoomi tolcha wanni gaafii biraa yoo qabaate. An waa'ee dhimma fundraisingiti wal qabatee gaaffilee gama kiyyaa qabu kaasee jira. Wantoota uummataafis ifa ta'uu qabu kaasee jira. Akkuma jette Oromoonni biyya USA kutaa Siyaatil keessa jiran yaamicha wallaasi koomandoo kana awwaatanii dhufanii obboleeyyan kennaa ijoollee kennaa shira diinatiin qabamaniitiin yeroo ammaa kana biyya keetti bakka itti kufan dhabaniitiin rakkataa jiran kana bira haa dhaabbannu deebifnee haa dhaabnu. Anis gama kiyyaan kanuma dabarsaa ulfaadhu galatoomii wanni itti dabaltu yoo hin jiraatin sagantaa kenna kanumaan goolabna. Sagalee uummata keenyaa ta'uu keetiif jeemii fi atillee galatoomsi jechuun barbaada. Nuti gartee uummanni Oromoo bakka jirutti waan dandeenyuun waan xiqqollee waan isaanii wal gargaaruu qabnaa. Kanaaf guyyaa kana dhuftanii hundi keessan akkan wajjin dhaabbattan isin jedha. Ilmaan Oromoo bakka jirtanitti waliif tumsaa injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u jedha. Galatoomtooti. Ayyee obbo Mahmud Siraaj USA Siyaatil irraa gama toora Skypeetiin AGM irratti dhiyaattee yaada waa'ee gargaarsaa ijoollee yeroo darbe makkatti qabamanii san irratti nuuf kennuu keetiif akka dhuunfaattis akka waldaa koomandoo Siyaatiltis guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomtooti fayyadde. Ayyeen hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa gaaffii deebiin obbo Mahmud Siraaj bakka bu'aa waldaa koomandoo Siyaatil wajjin waa'ee dhimma gargaarsa ijoollee yeroo darbe makkatti qabamanii gara biyyaatti deebisan irratti wajji goone kanumaan goolabama sagantaa birootiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf turaa jechaa. Amma sirra deebiidhaan uummanni Oromoo addunyaa kana keessa jirtan baga bacaqii gannaa baatanii boqaa birraa geessan ayyaana milkii irreecha milkii kan badhaadhinaa kan faana sifataa kan injifannoon waa ta'u jennaa nagaatti.